Oduu amma nu dhaqqabeen Iraan galgala kana United Arab Emirates keessatti sirna ittisa qilleensa US Patriot irratti haleellaa misaa'ilaa raawwatteen sirna ittisa qilleensa Ameerikaa ammayyaa barbadeessite. Haalli misaa'ilota Iraan yeroo ammaa kana dhukaafamaa jiran haalaan dabalaa jira. Raadaroota Ameerikaa fi saatalaayitoonni dursanii akeekkachiisan giddu galeessaa keessatti argaman akkasumas meeshaaleen ulfaataan haleellaa misaa'ilaa osoo hin furgaggeeffamin dura adda baasuu danda'an haleellaa misaa'ilaa fi diroonii Iraaniin barbadaa waan jiraniif Iraan dandeettii rukuttaash dabaluun miidhaa guddaarraan geessisaa jirti. Yeroo ammaa kana baasiin waraana Ameerikaa guyyaatti $2 biliyoona 2 gahaa waan jiruuf Trump biyyoota biroo irraa gargaarsa gaafachaa jira. Haleellaa Ameerikaa fi Israa'el irratti deebii kennuuf Iraan diroonii fi misaa'ilota biyyoota galoo galaanaa irratti xiyyeeffattee dhaawaa jirti. Mootichi Kooriyaa Kaabaa King John misaa'ilota haaraa xiyyeeffaman guyyaa har'aa dhukaasuu isaanii mirkaneessee jira. Kooriyaan Kaabaa yeroo lolli Iraanii fi US cimee itti fufe kanatti misaa'ila haaraa xiyyeeffaman dhukaasuun isaa kun ergaa guddaa qabaachuu isaa keessa beektonni himaa jiru. ሼክ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ በአያቶላ አሊ ካሜኒ ህልፈት የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ገለጹ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ በኢትዮጵያ በሚገኘው የኢራን ኤምባሲ በተዘጋጀው ሐዘን መግለጫ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው የተሰማቸውን ሐዘን ገለጹ። በኢትዮጵያ የኢራን ኤምባሲ ባወጣው መረጃ መሰረት በጽዮናዊ አገዛዝና በዩናይትድ ስቴትስ በተፈጸመው ጥቃት የኢራን ከፍተኛ መሪ የሆኑት አያቶላ አሊ ካሜኒ በሰማዕትነት ማረፋቸውን ተከትሎ የፌደራል እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ከፍተኛ አመራሮች በኤምባሲው ተገኝተው ሐዘናቸውን ገልጸዋል። ፕሬዝዳንት ሼክ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ የተፈጸመውን ጥቃት በጽኑ አውግዘው በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ከኢራን ህዝብና መንግስት ጎን መሆናቸውን ገልጸዋል። አክለውም በሃይማኖት መሪዎች ላይ የሚፈጸመው ማንኛውም ጥቃት በመላው ዓለም በሚገኙ ሙስሊሞች ላይ እንደተፈጸመ የሚቆጠር መሆኑን አስታውቋል። በሐዘን መግለጫው ላይ የጠቅላይ ምክር ቤት አመራሮች በኤምባሲው ተገኝተው የክብር መዝገብ ላይ ፈርመዋል። መረጃው በኢትዮጵያ የሚገኘው የኢራን ኤምባሲ ነው። መጋላ ሻሸመኔtti dandeetti ogeeyyii gabbisuu milkaa'ina hojii pilaanii fi misooma magaalichaaf akka tumsaniif leenjiin hubannoo cimsu ogeeyyii waajjiraalee qindoominaatiif kenname. Leenjiin kun qindoomina waajjira pilaanii misooma magaalaa fi instituutii pilaanii damee kibba Oromiyaatiin ogeeyyii waajjira lafaa konistirakshinii mana qopheessaa investimentii fi seektaraalee qindoominaatiif kennameera. Leenjichi cabiinsa pilaanii ittisuu fi seera maleessummaa ittisuun magaalaa Shaashamannee pilaanii misoomte taasisuuf ogeeyyiin hunduu ga'ee isaanii akka baataniif labsii pilaanii magaalota Oromiyaa Smart City ga'ee hojii waajjira pilaanii fi misooma magaalaa mata duree biroo irrattis kennameera.